namni akka kanaatti nu balleessuudha haddii kanarra ga'ee jira. Haddii kana nu balleessuudha. Waan namichattiin kun jettee viidiyoo kanaan dura irratti isinitti agarsiiseen ture. Viidiyoochi sun garuu hamma dhumaatti miti kan ture. Amma immoo viidiyoon kun hamma dhumaatti argameera. Isinis garuu bareechaatii viidiyoo kana laayikii sheerii godhaa. Naa waan inni jedhaa jiru jechuudha. Wallaahi namni dhageenya keessattuu bareechaa dhaggeeffadha. እንደውም በጥይት መሞት የለበትም ነበር። መጀመሪያ ይችን ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ። ከዚያ ከእግሩ ከታች ቆምራ ትጨምርና ቆለጡ አካባቢ እስከሚደርስ ትቆርጠዋለህ በመጋዝ እየቆረጥክ። ከዚያ ደም እንዲዘንበው ታረግ ትጥለውና ሲንኳተት ትመጣና መጨረሻ ምላሱ ትቆርጠዋለህ። ከዚያ አፍንጫውን ትቆርጠዋለህ፣ ጆሮውን ትቆርጠዋለህ፣ አገጩን ትቆርጠዋለህ እያልክ ራሱ ተንፏቆ እንዲሞት ታደርገዋለህ። ተሰቃይቶ እንዲሞት ማለት ነው። ይሄ ነው የዘመናችን የአማራ ጭፍጨፋ፣ የዘመናችን ዲስፕሌስመንት፣ አዲስ አበባ ላይ ቤቶች መፍረስ፣ አማራ መቅበዝበዝ የዋለልኝ መኮንን 5 ገጽ ጽሑፍ ነው። dhaggeeffadhaa wanti kun barreeffamee jira jechuudha. Barreeffama kana hojiirra oolchaa jiru. Haala inni jedhee kee agartaniitu miti hoolaan gorra'amtee kaate akkasiin godhamtu. Dhugaa rabbicha miila kana kutu maal hin godhamu. Wanti tokko gorra'amee kee akkasiin godhamu. Akka inni jedhaa jiru ilma namaa akka inni itti gochuu barbaadaa jiru. Keessattuu ijoollee biyya alaa keessattuu Saawudii keessa jirtanuuf ergaan guddaan immoo isa kana. አማራን እንዲጠላ ለማድረግ ደግሞ ልጁን አርደ በቪዲዮ ማሳየት አለበት። ምንም አይነት ተአምር አማራ ህዝብ ለኦሮሞ ተንበርክኮ አናቱ ላይ እሬቻ ሊጨፈርበት አይገባም። ስለዚህ ሁልህም ጠንክረህ ከሸዋ ጠራርገ ማውጣት አለብህ። ኦሮሞ የሚባል ሁልህም ጠንክረህ ከሸዋ ጠራርገ ማውጣት አለብህ። ኦሮሞ የሚባል የዚህ አይነት ሰፋጣ ሊቆም ይገባል። እዛው ጋር አንቀት አስቀምጠዋል። ምንም አባቱ ያመጣ እያንዳንዱ ደግሞ ማታ እየጠበቅ እያነክ መድፋት አለብህ። ማታ ቤቱን ማቃጠል አለብህ። ይሄን ነግራህ ማታ እየጠበቅ እያነክ መድፋት አለብህ። ማታ ቤቱን ማቃጠል አለብህ። ይሄን ነግራህ አለው። ብዙ ፍለጋ መሄድ የለብህ። እስቲ የታባቱ ምን አባቱ እንደሚያመጣና ምን አባቱ እንደሚያመጣ አያችሁ። ሳውዲ ላይ ያለ ኦሮሞ ድራሹን ማጥፋት አለበት። እነሱ ናቸው እንደዚህ ያደርጉት። ድራሹን አማራ ሆነ ሳውዲ ላይ አንድ ኦሮሞ በአይን በሰላም መታይ ከሆነ እንዳቱ ውሻ ነህ። እንብየ ኬሳ ገውድና ንሰ ሳውዲ ጀቹን እኮ ነመ tokko አጀስቴናን ብየ ኬሰ ታጀፈምቱ ደግ ያላት ሀገር ናት። akka biyya keenya gorraatee miti kan itti baraadimtu. Akka keenya akka biyya keenya akka hoolaatti gorraatee kan itti biyya keessa fataa jettee jiraattu miti Saawudiin. Saawudii የተከበረች ሀገር ናት. Jechuun jarri akka kana piroosesii jaraa baafatanii jiru. Akka kanaatti uummata akka kanaatti ajjeesuudha. Uummata akka kanaatti godhanii qalanii biraa deemuudha. Piroosesiin akkasitti ba'ee jira. Godhaa jirus. Uummanni inni akkasitti immoo qalamaa jiru kun immoo maal jedhaa jiraadha amma. Akkam calluma jedhii jaallalaa jira. Nama si ajjeesuu dhufe koo ofirraa deeffachuun dirqama. Dhugaa rabbii dirqama kun. Si ajjeesuu dhufnaan wanti ta'an maaraachiin qabdu kaatis ofirraa deebitee ajjeesuudha malee namicha sana. Biyyuma keenyatti nagaadhaan taa'uu dadhabnaa qoyi. Haafu wanti biraa nagumaan jiraannaa miti gaaffiin keenya. Waa tokkoon barbaanne kan dafqu nuyi diina deebi'anii. Dubartiin kun immoo mee waan isin jettu dhaggeeffannee walitti deebina. Beekineኝ ከከምባታ ከሀምበሪቾ ከተራራው ከ77ቱ ልንገርህ አታውቀኝም። አንተ ላጫም ሎምቦጫም ግማታም ታጥብ ማጸዳው ኢከካም ከኔ ጋፊን ከፍተ ማውራት ትችላል። እየነገርኩ ነው። አዎ ባንዲራችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እኛን ሊገዛ የሚችል ፋኖና ፋኖ ብቻ ነው። እኛን ነፃ ማውጣት የሚችል ፋኖና ፋኖ ብቻ ነው። እኛን ማምራት የሚችል አየ ዘመነ ካሴ ነው። በመርም ዋጣው ለነፃነት የቆመው ፋኖና ፋኖ ብቻ ነው። ኢትዮጵያን ከጣሊያን እጅ ነፃ ያወጣው አሁንም
ከባንዳ እጅ ከአራጆች እጅ እቺን ኢትዮጵያን ነፃ የሚያወጡት አንድና አንድ ፋኖና ፋኖ ብቻ ነው። ለአንድና አንድ ማወቅ ያለባችሁ ለነፃነት የቆመው አንድና አንድ ፋኖና ፋኖ ብቻ ነው። ሌላ ሁሉ አራጅ ነው። ሌላ ሁሉ ባንዳ ነው። ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን ብልጽግና። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው እናንተ እንድትሉ የምፈልገው ለነፃነት የቆመው ለፋኖ አማራ ድል ለፋኖ በሉ። ድል ለፋኖ ያሸንፋሉ። እናምናለን፣ እንተማመናለን፣ እናሸንፋለን። obboleessi siikoo gisee biyya keenya keessa galanu afaan hin beekamu. Afaan biyyoo fi malee afaan Amaariffaas afaan Oromiffaas hin beekamu. Kan afaan barsiisee kan nyaachisee obaasee mataa ofirra baase nuyi. Maas keessa dhufanii ko saqii gurguru miti. Saqii mafaaqiyaa si kan ilkaanii keessa deemanii. Akkasii miti. Garuu nu namummaa qabnaadhaa fi namummaa keenyaan ofitti hammanneeyyi akkasiin nama taatu goone. Akkasiin afaan bartu akkasiin biyya bartu goone. Achii deebitee garuu nurkaa nyaattee kaatee akkasitti nu arrabsiti. Wallaahi bareechaa laala. Akkamitti saba guutuu tokko akkasitti arrabsa. Innaa garuu baay'ee nama dhiba yeroo teessan ilaaltanu. Qaaraa harkaan dhaabantu booddeen sii deebitee nama gubdi jedhama miti. Ofumaa keenyaaf harkaan dhaabnee itti haramnee itti kotokkatnee kaasnee booddeen sii deebitee nu gubaa jirti. Garuu lamuunum baru kun. Lamuunum baru dhugaa rabbicha. Viidiyoo isin argitan kuni ilmi namaa gaafa dhalate duudha. Ilmi namaa addunyaa kanarratti eenyumtuu ergisaarra jirra. Teelegiraam irratti guruppii irratti nu dabalanii laalee tananii waan bineensa irratti hin taane haga bineensa daggalaa hanqannee bara. Haga bineensa daggalaa hanqannee bara. Argaa kaa kun jechuun gara viidiyoo 100 oltu ba'ee jira. Teelegiraamii irratti galtanii ilaaluu dandeessu. Teelegiraamiidhaanis haasa'uu hin dandeessu yoo barbaaddan. Viidiyoo 100 ol. Kana bakka jechuun wallaahi waan ta'aa jirus hin beeku. Shanee nuun jedhu masoonuuf moggaasanii. Shoror keessaa nuun jedhu maqaa nutti baasanii. Shanee nuun jedhu masoonuuf moggaasanii. Shoror La akkasitti of tuffachiif na laanu. Lammanuu mogeenyuma. Akkasitti of tuffachiisnaadha bakka ofiifuyyuu akkas waliin jaallannu. Kanaaf rakkinni guddaan nu keessa jiru. Kun yoo wanti kun furmaatan argateen dhugaa rabbi namni biraas hin kabaju. Ati yoo hin kabajne namni dhufees hin kabaju. Bakka ati itti of ilaaltuttis ilaalu. Kabajamuudha jennaan dura wal kabajuu qabna. Wal jaallachuu qabna. Walitti dhufnee rakkina walii walitti himuu qabna. Rakkina adeekamtu jira jennee wal baruu qabna. Yoo waliin barre yoomuu taanaan bakka. Akkamitti akkas ilmoon namaarraa akkasitti gajaraan mataa irraa muraa? Kun maal jechuudha qoy amma? Gajaraan akkamitti? Ani Jimma, ani Wallagga, ani Shawwa, ani Hararge, ani asii Booran, asiitii Baaleedhaan warra see koomaandoota warra Maccaaf Tuulamaa hunduma taaniidhaan ani Oromoo. Oromoo gaafa taate rakkoo Oromoo hundumaa arguu wanti si danqu hin jiru. Afaan tokko dubbattaa amantaan gargar ta'uu dandeessa. Dhiiga tokko waliin qabda, lafee tokko waliin qabda, foon tokko waliin qabda. Eenyuyyuu gargar baasuu yoo kan hin dandeenye yoo duutee biyyootti dabalamteeti maqaa uummatichaa waama. Ilmoon namaa akkasitti yaadala. Ilmoon namaa jechuun nama akkasitti yaaduudha bakka. Yoo yaadni kun nu harii keessa hin jiraanne wanti nu iyyaa jirruuf tola bakka. Yaadni kun nu harii keessa jiraachuu qaba. Dirqama kun. Ituun jaallatiin dirqamaan kan fudhachuu qabnu yaada kana. Arrabee footoo kee lo gochaa. Kottu qaama harkoo qaban kana. Waaqni dhugaa. Kottu gaa. Iski koy. Meera no? Laatitti dabaladhu. Kunis hin darba abbaa. Yaa tokko hiyyaadeen kunis hin darba.
አሁን ማለትም ዛሬ ሰኞ ህዳር 16 ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ላይ በፒያሳ ሌላ ከባድ እሳት አደጋ ተነስቷል። ከቦታው የተላኩልኝ ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ አሁን ላይ በቦታው ከፍተኛ ጭስ እየታየ እናም ከተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ምስሎች የተላኩልኝ ከሁሉም አካባቢዎች ላይ እንደምትመለከቱት ጭሱ በከፍተኛ ሁኔታ ይታያል። ዛሬ ማለትም ሰኞ ህዳር 16 ፒያሳ አካባቢ የተከሰተው የእሳት አደጋ ቶሎ ተረባርበው የማይጠፋ ከሆነ በጣም አስጊ የሚሆን ምክንያቱም አካባቢ ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው የነዳጅ ክምችት አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለተለያየ አገልግሎቶች የሚውሉ የተለያዩ ኬሚካሎች በቦታው ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ላይ እንደምትመለከቱት የእሳት አደጋ ሰራተኞች በቦታው ላይ ተገኝተው እሳቱን ለማጥፋት የተረባረቡ ይገኛሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰራተኞችም እንዲሁ አካባቢ ላይ ጥበቃ እያደረጉ ይገኛሉ። አንተኩም ጋሩ አከመከሚ ደነታን ጅሮ አኩማ ሎተሪ በቃ ከኔ ዱፉስ በከት ይቦኑ ትማመሌ ኦኪንስ ቅድመ ጥንቃቄ ጎና ደፍኒ ያራሜት የከኦኮብ ጀጀ ወይ ጀራን ፉዲነ ሙነም ዱፍ ባባና ከኒ ማል አነስ ትረዳብ ብቻት ሰገሌ ቀቀብ እንጀ ነመጪ ሳርተውን በርባድ ዱበቹን ለንዳም Show malu, namu madese lencha des. Bagawa kayo nagansi gifti ko. Lira duga. Bagu matin sige gifti ko. Malo, kam tate ka? Nora malo. Kam tate? Mal ba? Wayo, galte tamo. Hindi, kami ga gifti ko kam na magudan. Malo, nargina sa nargyo. Jal ko man sarata jibbe no malo. Garama kilale ya de gifti ko. Namu gifti ko. Jama mini. Anu la fasan nak. Anu ji ani na ji le mas. Sini seradap sini. Nampak lapate malaysia yo pate duga garata lapate. Nambade. Dua kare lambatan urfan. Nambade ko malo. Sarata ya de cuma telaga de gifti ko. Maga jawatan nami so siniti ya. Duga ija ko. Marka malle. Samit mojre re. Jira samit jira. Akatin na ina gala. Dirri be akari hatta. Najrale istam mola rame se tar ke marka nagam kisila. Akale se mo. Danda kuma danda. Ichada arkichamo. Inni time malati. Main ba ada idui inni time kaiti kesu nama kabaja mana ke dufe me akai tabar to kaiti lutu main naki ifte se ga kabdu ati h atiu ba anga na ta akati dawda kila anje daw tiu number lese lai ano si voi h bagu mana garan deseni titingum baye turteti bada turteti bagu mana garan desse garu akkana garu yero desani katan nama cakacaktan dhugaa rabbicha akka kana taanaan maan jabaata wallaalaa jaartii ofii arrabsu wallaalaa abbaa ofii arrabsu wallaalaa ganda ofii arrabsu jala deeman yaa oromootii wallaalaa namni 2,000 taa'ee ilaalu beeka har'a namni 50 mana isaa namni taa'ee caqasu ilaalu nama 50 yoo guddate agas 10 እና ዋምብራኒ እና አላ ዋምብራዚ እንጀሩ ገሩ ኡፉማ ወልታጀባ ወልዴባ ኡፉማ ወላላ ኡፉማ ኦሮሞቲ ኡፉማ ወላላ መርት ከሰኑ በከተነት ቢታምረ ከሰ ታጀባ ወላሂ ወልጀቤሳ ወላሂ እብስሻን ባየነ ተመቻ አጀራ ዱጋ ረቢኒ ሰነንጀ በቃ ዱጋ ጅሩ ሆይ ማጀራ namni kan online irratti ilaalamu yoo sin nama arrabsitan taatan yoo sin waa tokko kan arrabsitan taatan yoo haasaan taan hin taane haasoftan taatan yoo akkasii malee namni sin ilaalu hin jiru bakka yaada gaggaarii fudhatanii dhufnaan namni tokko deebi'ee sin ilaalu. Gurbaan kun Soomaaliyaa keessatti bareechaa lala gurbaan kun Soomaaliyaa keessatti ajjeefamuudhaaf ennaan dhumarratti maal goota jedhamnaan kun salaata kun salaatadha jedhee salaata isaa salaataa jira. Salaata salaatee kee ajjeefamuudhaaf. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow.
maal balleesse jedhamee yeroo gaafatamu waan akka yaada tokko fudhetti dubbiseetanii garuu nama ajjeesaniiru jedhama. Nama ajjeesanii naan ajjeefamaa jiru. Garuu kun jedhamu malee yaadni qulqulluun hin jiru. Na akkasitti ajjeefameera gaa. Jechuun akka amantii musliimaatti namni ajjeefamu jedhama miti. Isa tuyyi kaasirratti hojiirra oolaa jira. Garuu yaadicha garuu keessa bu'aan hin barre. Hin barre garuu wallahi baay'ee na azansiise gurbacha. Battiin biyya kana sharrii qumaataa. Taatii tokkoof daqiiqaa 10 lafa deemeera. Makiina naa dhaabuu didde. Ko'oofti isaa biteetti kennee naa dhaabuu didde. Ani numa naqa bootaa naquu barbaade. Itoophiyaadhaa ka'e miilaan dhufeemi. Miilaan Itoophiyaa mana keenya akkana fagaatu sanaa ka'e miilaan hin deeme dhufeemi. Asi immoo sa'aatiin 2 jechuudha magaalaa dhaquun barbaade. Sa'aatiin 2tu deeme miilaan deeme dhaquun dadhabaa. Shurr jedhanii barfatti dhufte dabre geesse. Tokko dhufteetti meeqaa? Oromoo dootti waa kadhachuu nama jallaalfatu tokko dhufteetti. Wayne. Haddanna dhoo ilaalii kun oolaa. Of ilaalii kana ni banaa si'ee ni iyyuu. Ilaala suuqii kana cufaa jira. Qulfiitti jira laa. Garuu banaa si'ee naqee adda kanaan taphatti jedhe. Kun laaddina. Gurbaan keenya ammaa wallahi komeediyaanii bareedduu siinuu ta'aa jira mucaan keenya. Haa ta'ush sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo itti deebinutti.